Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aan kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaa isaa gaafa waamnu immoo maqaa ishee kan hin daganne, maqaan giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyamii maqaan ishee kan galatoomii kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni raajonni isaa akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni isaaniitiif haa ta'u. Fannoo Kiristoosiin barbaacha imala gara Yerusaalem kan jedhu barnoota keenya kutaa 14ffaa guyyaa har'aa kana waliitiin ni ilaalla. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti dhageessan, qalbiittiin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Barnoota keenya kutaa 14ffaa guyyaa har'aa kana immoo waliitiin ilaallu fannoo Kiristoosiin barbaaduu isa jedhudha. Fannoo Kiristoosiin barbaaduu jechuun dandeenya imala gara Yerusaalem. Fannoo Kiristoosiin barbaaduuf gara Yerusaalem imala ta'e. Waaqayyo hunda keenya nu haa barsiisu, nu haa gorsu. Kutaawwan dabarsine keessatti gaa fannoo Ayihudootaa danuu salaalleerra isaan maaliif akka fayyadamaa turan. Amma garuu fannoon ilaalaa jirru garuu fannoo kiristaanotaati. Fannoo isa awwaalame too hin ta'in fannoo isa awwaala keessaa ba'e. Fannoo isa humna hin qabne too hin ta'in fannoo isa humna qabu waliitiin ilaalla. Maarreegaa akkuma isinitti hime waggaa 200 wanti lakkoofsise seenaan lakkoofsise ana otoo ta'e isin otoo taatanii nam tokko yaadachuu hin danda'u. Tokkoffaan baay'ina baraatiin bakkichi hin dagatama. Barri ammuma jijjiiramu bakkichi dagatamaa deema jecha. Kanatti aansuudhaan akkamitti fannoon Kiristoos barbaaduudhaaf gara Yerusaalem imalame. Eenyutu gara Yerusaalem imale? Akkamitti argame isa jedhu immoo ilaalaa. Keessumaa Ayihudoonni yoo awwaalan iyyuu lammiin biraa immoo fannoo Kiristoosiin qoffoodhe yookiin immoo qotee baaseera jecha. Kanaaf fannoo Kiristoosiin barbaada imala gara Yerusaalemitti taasifame. Qulqulleettiin illeen fannoo Kiristoosiitiin barbaadu gara Yerusaalem fannoo Kiristoosiin barbaacha eenyutu deeme yoo nun jedhanii qulqulleettii illeen jenne. Isheenis biyya Room ilaala. Room gaa duraan dursee kana qulqulleettii illeen fa'aa otoo hin ka'in Room keessatti isaan fannoo irratti nama fannisanii ittiin ajjeesu. Namatti hin fayyisu otoo hin ta'in lubbuu ittiin baasu. Garaagarummaan fannoo keenyaa fi fannoo Ayihudootaa isa kanadha. Biyya Room ilaalaa, biyya fannoon itti jibbamu yookiin immoo namni itti fannifamu kana keessaa kaatee gara Yerusaalemii dhuftee jedha. Maal barbaacha? Dhugaa barbaacha. Meeqan keenyatu dhugaa barbaadaa jira? Dhugaan eenyu akka ta'e, eessa akka ta'e, akkam akka ta'e meeqan keenyatu beekaa jira kan jedhu immoo asitti ilaaluun barbaachisaa ta'a. Mootichi Qonisxaa kan isheen deesse, mooticha Qonisxaa kan isheen deesse mootii Qosxinxinoosiin barbaachisaa kan ta'e waan barbaachisaa ta'e hundumaa isheedhaaf taasiseefii jedha. Sababni isaa fannoon Kiristoos humna akka inni qabu Qosxinxinoos argeera waan ta'eef jedha. Diin yeroo itti ka'u loltoota isaa koofiyyaa yookiin immoo mallayyoo meeshaa lolaa isaanii qabatanii luugama fardoota isaanii irratti uffata isaanii irratti mallattoo fannoo taasisanii ajaja dabarsuudhaan diinattiin injifachaa turaniiru jedha. Baay'ee kun immoo seenaa baay'ee dinqiidha. Qosxinxinoos maal gochaa ture? Diina ittiin waraanuudhaaf mallayyoo isaanii qoobii, uffata isaanii, meeshaa lolaa isaanii irratti fannoo godhatanii diinota ittiin mo'achaa turaniiru jedha laala. Baay'ee kan nama gammachiisu. Kanarraati kan ka'e
addunyaa kana tokko godhee kan bitu bitaa kan ture mootiin biyya Room Ixaaliyaa kan mo'an mootota warra hin amanne kan akka Neeroon Qeesaar, Daariyoos, Diyooqilxaanos, Maaksimiyaanoos, Tiraajaan kanaaf kan kana fakkaatan waaqa tolfamaatti sagadaa amantii keessan gana jechuudha. Kiristaanota irratti yommuu isaan ka'an warra aman immoo lammiiwwan amanan immoo ajjeesaa, hidhaa, reebaa fi rakkisaa kan turan. Mannoonni kiristaanaa haa gubatan, haa diigaman. Akkuma bara kanaa bakkeewwan garaa garaatti manni kiristaanaa diigamaa jirtu, gubachaa jirtu, luboonni keessa ajjeefamaa jiran jechaadha. Manni waaqa tolfamaa haa diigamu, haa ijaaramu, manni Kiristoos immoo haa diigamu jechuudha. Labsi bara isaanii labsan kana keessatti seenaa akkasitti ilaala. Mana qulqullummaa diigaa, mana waaqa tolfamaa ijaaraa. Akkuma bara keenyaa rakkoof giridaan garaa garaa baay'achaa jiru jechaadha. Duraanis labsiin akkasii jiraachuu isaa nu agarsiisa jechaadha. Haa ta'u malee garuu mootiin Qosxinxinoos labsii kana jijjiiree, labsii kana diigee manneen kiristaanaa haa banamanii, manneen waaqa tolfamaa immoo haa ijaaramanii kan jedhu labsiiwwan garaa garaa baasaniiru. Waaqayyootiif galanni haa ta'u. Maarreegaa mana isaatiif Waaqayyo yeroo hundumaa nama ni kaasa. Mana isaatiif Waaqayyo nama ni kaasa. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos fannoo Kiristoosiin barbaacha ka'umsa kan ta'e mootii Qosxinxinoosii fi haadha isaa Illeenidha jedha. Fannoo Kiristoosiin barbaaduudhaaf sababa kan ta'an akka dagatamu godhamee isa awwaalame sana sababa kan ta'anii mootii Qosxinxinoosii fi haadha isaa Illeenidha jedha ta'uu isaanii seenaan mana kiristaanaa nu hubachiisa. Seenaan kunis immoo yeroo qoratamu mootichi Qosxinxinoos abbaan isaa Qunisxaa jedhama. Nama biyya Baranxiyaa jedhamu. Nama biyya Baranxiyaa ture jedha. Innis egaa lammii tokkoon kan hin amanne yookiin immoo Aramaawii kan jennu. Haati isaa qulqulleettiin Illeenin immoo nama Rohaati yookiin immoo Ayihudaawiidha turtees jedha. Kakuu moofaa fi kakuu haaraa, kakuu duraa fi kakuu haaraa fudhattee kan amante kiristaana cimtuu turtee jedha. Illeenin bifa kanaatiin ilmi ishii Qosxinxinoos ogummaa foonii fi ogummaa hafuuraatiin kan barate, kan guddate waan taasisteef irra caalaa immoo waa'ee hafuuraa, ogummaa hafuuraatiin kan bishaate, kan barate ta'uusaa haati isaa amantaa kiristaanummaatiin cimtee kan jiraatte turtee jedha. Laalaa haatiiwwan Waaqayyoo kanaafidha amantaa keenya gadhiisuu akka hin qabne, cimnee dhaabachuu akka qabnu manni kiristaanaa kan isheen nu barsiistu. Jaarraa sadaffaa keessa waggaa sadaffaa keessa soostanyaa matuu amata miratti eegalee kanarraati eegalee kan ture bara Diyooqilxaanos, Maaksimiyaanoos kan jedhaman warreen hin amanne mootonni garaa garaa biyya Room keessatti mo'anii kan bitan, kan hoogganan, kan turan manneen kiristaanaa akka gubatan, bakka isaanii immoo manni waaqa tolfamaa akka banaman, kiristaanonni akka isaan qalaman labsii garaa garaa bara itti himamedha jedha. Waggaa sadaffaa keessa barri kun
kiristaanotaatiif yeroo baay'ee rakkoo turee jira. Rakkoon qorumsi garaa bara itti irraa qaqqabaa turee fi rakkoon garaa isaanirra kan gahaa ture, kan itti qalamaa turan, hidhamaa turan, ajjeefamaa turan bara kana keessa ture jedha. Haa ta'u malee garuu Waaqayyoon rakkoo isaan qaqqabu kana ilaalee uumamaa ta'ee fakkeenya uumamaa ta'ee uumamaa akkasaa gara jabeenya akkasiitiin hojii kana raawwachuun ni gaddaa fi itti dhaga'ama ture jedha. Asirra otoo jiranii halkan sana mul'ata argee jedha. Yeroo kana mul'anni kunis wal qabsiisee qonisxaanuu kan jedhu ture jedha. Jechi kun jecha keenya miti waan ta'eedhaaf qonisxaanuu kan jedhu barreessee saleedaa yookiin immoo gabatee irratti ifaan itti mul'atee jedha. Naannaa sana Awuginiyoos kan jedhamu nama ture. Nama Awuginiyoos jedhamu. Namni Awuginiyoos jedhamu kun mul'ata kana naaf hiiki jedhee gaafatee jedha. Nama baay'ee cimaa mul'ata hiikuu danda'u waan ta'eedhaaf mul'anni kun mallattoo fannooti jechuun amma armaan olitti sirriitti beeknu. Hiikaan isaa mallattoo kanaatiin diina kee ni mo'atta, ni injifatta kan jedhu hiikkaa isaa itti meeraa jedha. Fannoo kana humna isaa fi mo'icha fannoo, iccitii samii, ifa samii, inni biraan immoo gabateen sun immoo gabateetti kan barraa'e immoo akka argu kan taasise ergamaa qulqulluu Mikaa'elii akka ta'e seenaan barraa'ee jiru ni jira. Kanaan booda loltoota isaa kaasee labsii baasee isaan irratti duulee jedha. Lola kanaatiin Diyooqilxaanosii fi Maksimiyaanos kan jedhamu irratti mo'icha argatee diinota fannoo fuulduratti dhaabachuu hin dandeenye. Diinni fannoo Kiristoos fuuldura dhaabachuu hin dandeenye jedha akkuma har'aa kana. Kanaaf mo'atee isaan injifateera. Qulqulleettiin illeen dursite waa'ee ilma ishii Qosxinxinoosiin gara kiristaanummaatti akka inni galu erga raawwatte qulqulluu fannoo siifan barbaachisa. Yoo mucaan koo Qosxinxinoos gara kiristaanummaatti deebi'e fannoo Kiristoos siifan barbaachisa jettee wareegdee waan turteedhaaf bu'uuruma wareegde kanaatiin hundumayyuu raawwattee gara Iyyeruusaalem fannoo Kiristoosiin barbaadu, gara Iyyeruusaalem fannoo Kiristoosiin baasu imalteetti jedha. Barnoota keenya kutaa 15ffaatiin immoo ayyaanni fannoo